jechuudha. Verify gochuudhaaf immoo waraqaa eenyummaa dijitaala ta'e nu barbaachisa. Bara yookaan immoo paaspoortiidha. Galiin guddaan kan isin ittiin argattan asirratti invayitiidha waan ta'eef invayit gochuudha jechuudha. Invayit gochuudhaaf asirratti yeroo invayitii appiin kun immoo guyyaadhuma gaafa jalqabdanii $5 hanga $7 isin kenna. What? Bro, what are you talking about, man? Akkuma seensa viidiyoo irratti isinitti hime appiin kun guyyaa gaafa jalqabdanii MEC tokko yookaan immoo MEC tokko jechuun $5 hanga $7tti gurguramaa jira ammatti. Appii kanarraa kan namatti tolu ammuma appii kanarratti waan hojjettan ammuma deemtanii kan gurguruu dandeessanidha. Isas yoon akkasinitti argisiisuu barbaadan asirra dhuftanii kunoo bakka kanarra yoo dhuftan asuma irratti seelanoonni jiru waan ta'eef isaanitti yeroo kanatti gurguruu dandeessu jechuudha. Gatiin isaas guyyaa guyyaa ni dabala ni hir'ata. Kunoo amma aga $5tti gurguramaa jira jechuudha MEC tokko jechuudha. Akkasumas immoo ni dabala ni hir'ata borummoo dabaluu danda'a. Kanaaf appii kanarratti wanta hojjetan ammuma kan gurgurachuu dandeessanidha. Guyyaa gaafa jalqabaa immoo verify account keessan yeroo gootan MEC tokko isinii kenna jechuudha. Kan biraa immoo namoota affeeruudhaan nama tokko affeertanii appii kanarratti 0.1 argatu nama tokko qofaan jechuudha. Kanaaf namoota baay'ee yoo affeertan guyyaadhaan aga $1 baay'ee kan ittiin hojjechuu dandeessan $10 fi isaan olillee ittiin hojjechuu kan dandeessanidha jechuudha. Appii kanarratti wanta biraa kan isin hojjettan hin jiru. Deelii taaksii qaba. Deelii taaksii immoo kunoo akkuma asirraa guyyaa guyyaadhaan cheekii gootanii 0.01 waan akkasii isinii kennaa deema jechuudha. Kanaaf appii baay'ee salphaa ta'edha. Akkasumas immoo wanta rawaardii waan asirraa argattan isteek gochuudhaan illee asirra kaawwachuudhaan illee isinii dhalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf kana ani duraan irraa baaseen ture asirraa MEC tokko kaa'een ture isa amma naaf dhalee jechuudha. Isa irraa baaseen ture ammas immoo deebi'ee dhalaa jira jechuudha. Kanaaf asirrallee wanta hojjettan kaa'uudhaan isteek gochuudhaan akkasini dabaluu gochaa deemuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma akkaataa kamiin akka appichaa buustanii akka jalqabdaniin isinitti argisiisa. Appii kana namoonni jalqabuu barbaadan yookaan immoo hojii kana namoonni jalqabuu barbaadan asuma barreeffamuma viidiyoo amma ilaalaa jirtan yookaan immoo appii guyyaadhaan jalqabanii $5 hanga $7 isinii kaffaluu kan jedhu kana barreeffamicha yeroo tuqxan akkasitti gadi isiniif baasa. Yeroo kana bakka kanarra maaltu jira? Liinkii kana tuquudhaan banadhaa kan jedhu jira. Isa kana jechuudha. Isa ni tuqxu. Sana booda yookaan immoo namoonni like Telegram irra deemee barbaadattan immoo Telegram chaanaliin kiyya asirra jira. Isa tuqxanii gara Telegram chaanalii kiyya isin galcha. Viidiyoon kun tambanaliin isaa achirra jira. Isa jala immoo liinkiin isaa jira. Isa tuqxanii achirraan illee deemtanii jalqabuu dandeessu. Kanaaf asuma liinkicha tuquudhaan banadhaa kan jedhu kana naa tuqxan asirra maal isiniin jedha? Live isiniin jedha. Isa kana ni tuqxu jechuudha. Sana booda asirraa isin baasa jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha? Erga asirraa isin baasee liinkiin isaa isinii banaa. Weebsaayitiin isaa banaa jira amma. Liinkiin appichaa erga akkasitti isinii baneen booda maal gootu jechuudha? Jalqaba irratti kan isin galchuu qabdan maalidha? Imeelii keessan galfattu jechuudha. Imeelii keessan isa sirrii amma fayyadamaa jirtan ni galfattu. Imeelii keessan irratti miseejiin galaa jira waan ta'eef imeelii amma fayyadamaa jirtan bakka kanarratti ni galchitu. Imeelii keessan erga galfattaniin booda maal jettuuni bakka kanarraa geet kan jettu jirti. Geet ishii jettu kana ni tuqxu jechuudha. Ishii kana geet ishii jettu kana ni tuqxu. Sana booda maal godha jechuudha? Koodii gara imeelii keenya ni ergaa jechuudha. Yeroo isin geet jettaniin kun xiqqoo ishee erga barbaade koodii gara imeelii keenya erga. Sana booda maal gootu asirraa puzzle isinii fidu akka sarkistanii drag gootanii fiddanii qixa kanaan ni gootu jechuudha. Qixanni suuraan ni fidi isin gaafateerra ni gootu. Sana booda maal godha? Koodii ergeera amma koodii gara imeelii keenyaatti ergeera. Sekendiin lakkaa jira. Isa finnee asirratti ni guunna jechuudha koodii sana. Kun koodiin register jedhee koodiin naa dhufeera. Koodii isa kana jechuudha. Koodii kana mana godha jechuudha. Geessi tanaan immoo karaa kanaan guutaa jechuudha. Asirratti fidee guuttadha. Sana booda bakka kanarratti set a login password isiniin jedha. Passwordii kana hin dagatinaa ishee passwordii asirratti guuttan hin dagatinaa. Maaliif isin barbaachisa yeroo hundumaa isin barbaachisa waan ta'eef passwordii kana yookaan waa irratti barreeffadhaa. Barreeffamaa fi lakkoofsa wal keessa uumanta maaktan gaariidha. Sana booda maal gootu jala kanarraa kun isa kana jechuudha.
isa kana asirratti fiddanii raayitii ni gootu, tiik ni gootu jechuudha. Sana booda maal isiniin jedha? Reejister noo isiniin jedha. Sana booda reejister noo jettuun jechuudha. Sana booda asirratti maal isin gaafata jechuudha. Aappii akkasiin buuftanis isin gaafata jechuudha. Bakka kanarra tuqxanii amma maal gootu jechuudha? Aappii isaanii buufattu jechuudha. Asirratti pileestoorii akka bilbila keessanitti pileestoorii, aappistoorii, googilistoorii jedhee isinii fida. Anuma pileestooriin fayyadama waan ta'eef bilbilli kee pileestoorii ofirraa qaba waan ta'eef pileestoorii kan jedhuun fayyadama. Isin immoo namoonni aayifoonii fayyadamtan aappistoorii illee jechuu dandeessu jechuudha. Sana booda asirra isin fida kunoo aappicha isa kanadha jechuudha. MPS Meta Earth Pass kan jedhu kana isa kana tuqnee ni buufanna jechuudha aappii isaa. Aappicha erga bu'een booda immoo akkamitti loogiin goone veerifaayi akka nuti goonuunis nutti hima. Namoonni aappii kana kallattiidhaan asirraa buuftanii yoo liinkiin achirraa isin didee aappicha buustanii asirraan reejister godha jettanii namoonni yaaddan yoo jiraattan immoo bakka kanarratti yeroo reejister gootanitti kunoo asirratti reeferaal koodii isa jedhu kana fayyadamaa. Kan kiyya kun san iskiriin irratti barreessee jiru kana fayyadama. Reeferaal kood bakka jedhu kanarratti namoonni kallattiidhaan aappii isaa pileestoorii irraa deemtanii buustan yoo asirraa liinkiidhaan isin dide jechuudha reejister gochuudhaaf. Garuu liinkiidhaan yoo gootan moor gaariidha. Yoommoo isaan isin didee achirraa aappii buustu ta'ee reeferaal koodii isa jedhu kanarratti bakka kanatti koodii isa kana naaf fayyadama. Aappicha erga buusneen booda maal goona asirraa open jennaanii. Open jennee aappicha ni banna jechuudha. Open yeroo jennuun akkasitti halloo nuun jedha. Halloo jennaanii. Sana booda click to enter kan jedhu kana tuqne get start kan jedhu kana tuqna. Sana booda maal goona jechuudha? Iimeelii keessan ni barreessitu jechuudha asirratti. Sana booda maal jettuun jala kanarraa next isa jedhu kana tuqxanii next ni gootu. Asirratti maal nu gaafata? Paaswordii duraan galchine nu gaafata. Isa ni guunna. Sana booda maal jennaani? Login jennaani. Xiqqoo erga barbaadeen booda nu bana. Asirratti maal goona? Ammas akkana harkisnee kan nuti harkisnu isa kanadha tolee kan dagachuu hin qabne isin isa kanadha kan nuti harkisnu. Gara kanatti harkisnee kun akkas harkifnee qixasa kanarra goona. Qixasa gidduu kana kunoo kan addaatee jiru kanarratti finnee qixasa akkasitti ni keenya. Yeroo akkasitti qixasa keenya maal godha? Erga loogiin gootaniin booda akkanatti isinii bana. Sana booda wantoota lama isinii fida. Isaan keessaa isin isa jalqabaa idoon ta'aaf AIMID wallet kan jedhu tuqxanii isa jalqabarra jiru akkanatti isinii bana jechuudha. Sana booda asirratti paaswordii irratti galfattu. Paaswordii keessan ni mirkaneeffattu jechuudha. Erga isa mirkaneeffattaniin booda asirratti wanta murteessaa ta'e paakaap miinoomiyaan pireesii isinii fida. Isa kana sirriitti qabadhaa. Iskiriinshaatii godhaatii bakka tokko kaawwadhaa bakka namni isin jalaan argine yookaan immoo dhoksaadhaan kaawwadhaa malee kuni namni isin jalaa arguu hin qabu jechuudha. Wanta kana dhoksitanii kaawwachuu qabu. Ayyaaf understand ergattaniin booda bakka kanarratti bakka duwwaa isinii fida satii gootanii understand jettanii kana iskiriinshaat gootanii qabattu jechuudha. Sana booda asirratti isin gaafata jechuudha. Wanta isin gaafate hunduma isaa guutuu qabdu bakka kanarratti. Isa tokkoffaarra jiru, isa lammaffaarra jiru, isa sadaffaarra jiru jedhee isin gaafata hunda isaanii akka isin gaafatetti hunda isaa wantoota qubeewwan achirra jiran sirriidhaan ni barreessitu jechuudha. Erga isa barreessitaniin booda konfirmi jettanii gara taanutti isin dabarsa. Kana booda asirratti wallet create successfully jedhee asirratti maqaa wallet keessan akka isin barreessitan isin gaafata. Isa akka sirrii ta'e ni barreessitu. Erga barreessitaniin booda start using ME pass kan jedhu tuqxanii gara taanutti darbuudha jechuudha. Amma inni murteessaa fi inni nuti gochuu qabnu inni guddaan verify gochuudha. Verify gochuudhaaf immoo waraqaa eenyummaa dijitaala ta'e nu barbaachisa yookaan immoo paaspoortiidha. Kanaaf waraqaa eenyummaa keessaniin verify gochuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo laayisensii yoo qabaattan illee laayisensiidhaan gochuu dandeessu. Kanaaf amma gara verify gochuutti ni deemna jechuudha. Kanaaf amma verify nu jennee maal godhudha? Verify ni goona bakka gubbaarratti kaantirii keenya sarchii ni goona. Itoophiyaa jennee biyya biraas yoo jiraatan akkasuma jechuudha. Last name irratti maal guutu jechuudha? Maqaa akaakayyuu keessanii guutu jechuudha. Ittaani first name irratti immoo maal guutu? Maqaa keessan guutu. Jalarratti jendarii keessan dhiira yoo taatan M'dha. Shamarran yoo taatan immoo F'dha. Inni kun baay'ee isin badee yaadu. Taani IDTP dha. IDTP immoo ani national ID fayyadama sim paaspoortii yoo barbaadan akkasumas immoo eeyyamaa konkolaachisummaa yoo qabaattan immoo isas fayyadamuu dandeessu. Sana booda ID nambarii barreessitu isa kanarratti
ID number bakka jedhu irratti sirrii isa ta'ee kan national ID keessan irra jiru ni barreessitu jechuudha. Erga isa barreessitanii karaa sirrii barreessitaniin booda maaltu taanee jira? Waraqaa eenyummaa keessan fuuldura isaas duuba isaas kaastanii itti argisiisuudha. Kanaaf karaa sirrii ta'een akka bakka ifa ta'etti front of kan jedhu irratti fuuldura isaa achiin booda immoo duuba isaa garagalchitanii gara gadii irratti ni kaastu jechuudha. Kaastanii iskaan gootu jechuudha. Kallattiidhumaan achirratti iskaan godhee roga fuulwayii keessa galchee isiniif iskaan godhee argisiisuu waan hin danda'amneefidha. Kanaaf asirratti isin dhoksaa jiru. Erga isa kana karaa sirrii ta'een isin fudhate yookaan immoo isin dabarseen booda maal gootu jechuudha? Laayivii ni galmooftu jechuudha. Isa kana yoo isin dabarse hunduma isaa raayitii isin godhee next gootanii maal ta'u jechuudha? Laayivii immoo geengoo wayii keessa galtanii fuula keessan karaa sirriitti argisiisaa ni galmooftu jechuudha. Kun akkasitti keessa galuudhaan iskiriiniidhaan karaa sirrii ni galmooftu jechuudha. Galmeessa sirrii karaa kanaanidha kan isin gootanii. Kun akkasitti keessa galchaa ija keessan dhaamsaa banaa isiniin jechuu danda'a. Waan inni godhaa isiniin jedhe gochaa karaa sirrii ta'een ni galmooftu jechuudha appichaa irratti. Sana booda maal godhaa? Asirratti sa'aatii 24 keessatti akkaawuntiin keessan veerifaayi ta'a. Veerifaayi erga ta'een booda immoo maal isinii kenna jechuudha? MEC tokko isiniif kenna jechuudha. MEC tokko akkuma isinitti hime ammatti doolaaraa 5 hanga doolaaraa 7tti gurguramaa jira. Isa kana immoo isteekis gochuu dandeessu. Isteek gootanis immoo akka inni isiniif dhalu ni gochuu dandeessu. Erga inni veerifaayi ta'een booda maal goota asirratti kunoo veerifaayi ta'eera akkaawuntiin kiyya asirratti naa kennee jira. Kanaan maalan godha jechuudha? Kileemnoo isa jedhu kana tuqeetanan kileemiin godha jechuudha. Ergaan veerifaayi godheen booda amma isa kana yoon barbaade isteek gochuu nan danda'a. Yoon barbaade immoo gurgurachuullee nan danda'a jechuudha. Kunoo akkuma sirra argartan kileemnoon naan jedheen congratulation naan jedheeti. Kunoo MEC tokko naaf kennee jira jechuudha. Kunoo asirratti ilaaluu dandeessu. Kun isteek ta'eera jechuudha. Sana booda asirratti immoo maal gootu jechuudha inni kan biraa. Galiin guddaan kan isin ittiin argattan asirratti invayitiidha waan ta'eef invayit gochuudha jechuudha. Invayit gochuudhaaf asirratti yeroo invayitii argachuudhaaf asiit yoo akkasitti fuulduratti isin finne asiit isa jedhu tuqxanii gubbaarraa invayit enda eerni kan jedhu jira. Isa kana isinitti argisaa jiru kana jechuudha. Isa yeroo tuqxan akkasitti isinii banaa referral link jedha. Linkii kana koppii gootanii nama barbaadan ergitu yookaan immoo namni sun aappicha yoo buuse invitation code isa jedhu isa jalarra jiru kana invitation code kan keessan jira waan ta'eef isa kan keessanii nama sana argitanii aappicha yeroo bakka invitation code jedhutti kan keessan kana galcha jechuudha. Yeroo nama tokko invite gootan nama sanarraa meeqa argattu? 0.1 argattu jechuudha nama tokkoon. Kanaaf namoota baay'ee yoo affeertan nama 10 yoo affeertan fakkeenyaaf haga tokko MEC tokko argattu jechuudha. Sun immoo MEC tokko sun immoo maal ta'a jechuudha? Doolaara 5 hanga 7tti gurgurama jechuudha. Kanaaf haala kanaan namoota affeeruudhaan galii keessan dabalataatiin argachuu dandeessu. Inni kan biraa deelii taaksii keessan immoo akkuma jalqabarratti isinitti argisiisee isa seentanii cheek gochuudha jechuudha. Kan biraa hojiin biraa isin hojjettan hin jiru. Viidiyoo isaa itti aanuun immoo akkaataa kamiin birrii asirratti hojjennee akka nuti baafannuun isinitti argisiisa. Namoonni jalqabanii jirtan ammumaa kaasaa jalqabaa hojjedha. Hojiin kun hojii baay'ee ariifiidha. Salphaa kan ta'ee fi galii guddaa kan ittiin argachuu dandeessanidha jechuudha. Kanaaf ammumaa jalqabaatii namoota bira hin geenye ga'uudhaan hojii kana siraan hojjedha. Gaaffii qabdaniif immoo kunoo asirratti teelegiraamii kanaan na dubbisaa yookaan immoo waasaap irratti na dubbisuu dandeessu. Galatooma.